Haala siyaasa biyya kanarratti furmaata fidee dhufa jennee eegaa jirra. Abdiidhaan eegaa jirra ka odoo nagaa ta'e namni bahee galee haalli hundumtuu nagaadhaan furamee gara mariitti fidanii namatti tola haaluma kanarraa eegaa jirra. Wantoota walitti nu buusan ta'an seenaawwan dogongora kanaan dura barraanis sirrachuu qabu. Kan dogongora darbe irraa barannee isa dhufutti immoo tokko taanee harka wal qabannee kaanee dhaabannee rakkina keessaa wal baasuu qabna. Keessumaa natu sii beekaa warra jedhaniin fi furmaata cimaa kan ta'uu qabu hawaasni dirqama wal dhaggeeffatee rakkina isaa walii hubatee anatu caalaa dhiisne nuti wal qixaadhaan wal qabannee biyya kana guddisuun dirqama tokkoon keenyaadha. Takka biyya teenya tana haala akkana maal jedhan mahmaan sameen tokkoon hojii haa wajjin marii hannu haa waltaanu jechuudha. Waltajjii eegana wajjin marii hannu kunu eewwan dhufnee karaa biyya keenya walitti marii hannu tuni takka biyya tana hammaan dura hin dhufne amma booda dhufte har'a Itoophiyaa haaraa ijaarra kan namni wal jaalatu kan nageenyi tokko ta'u kan kuni gosa tana addaan fageenyi kanatti wal mari'annee waan hammaan dura jiru miidhaa haa taatu badala haa taatu hundaa'u akka haareetumatti Itoophiyaa haareetti akka ijaarru tan dura eege jechuudha. ትርጉም ያለው ነገር ነው ይሄ ዝም ብሎ እንደ ጭቅጭቅ ነገር ምናምን ዋኒ ከቀቡ ጨልሴቱማ ወል ሙርሞ ሶንታኔ ዋን ፉርማታ ፊዴ ዱፉ መሪቻራ ኤግና ማሊፍ ዮጀቴ ከናንዱራ ገራገሩማ ሲያሳ አመንታ ሰባፊ ከነን ብሮ ጀኔ ወል ዳባ ቱሬ መሪን ኩንሞ ገራገሩማ ኬኛ ከና ኒሂካ ፉርማታ ፊዴ ዱፈ ጀኔ አብደና ዋን አብዲ ብየ ከና ተእቱ ዱፈ ጀኔ ተኤግና ዮ መሪየኔ ዮ ረቲ ወሊ ገሌ ዋን ወል ዳምኑፍ ዋን ወሊቲ ሙፈኑፍ እንቀብኑ ቶኮታኔ ጉዲነ ብየ ኬኛ ቆፋ ያና garaagarummaa isaanii kan akka mariidhaan hiikamee furamu wal qoqqoodoo osoo hin taane tokko ta'aniitu akka jiraannuun jedhaa dhaloonni dhufurree dhaloonni haaranii waa xinnoo akka tokko ta'anii osoo jiraatanii የተስተካከለ ነገር እንዲኖር ነው። waan sirreeffame dogongora wal dhabdeef sababa ta'aniif furmaata fiduu tokkummaan biyyaa akka cimuu fi guddina biyyaaf waan bu'aa qabutu dhufa jennee eegaa jirra. Kana booda biyya keenyaa wal dhabdeen wal gaarreeffannaa fi wal waraansi ni hafa jennee abdanna. Marii kanarraa Waaqayyo immoo nu milkeessa. Ruwaandaa irraa waa barachuu qabna. Isaan irra Ruwaandaa keessatti Ruwaandaan guddattee jirti. Walii galteedhaan seera cimaa baafachuudhaan seera wal cimaa ba'e sanatti immoo uummannis ta'e sabni kamiyyuu buluudhaan tokko ta'ee wal ijaaree guddina biyyaatiif bu'aa gaarii fiduu qabadhee yaada. Tunsi fi ruutu wal fixanii gara hundaa'uun sanduuqa warra tokko warra miidhamee jira gaafa san. Warra miidhee fi warra miidhamee jira. Lameenuu eegana namichi biyya san bulchiinsu maal jedhan aboo waan duraan dabre asan kaasena. Jaarummaa haaretti haa jaarnu. Haa wal iqirta haa wal goonu. Dhiifama haa wal goonu. Haa wal jaannu. Sanitti arra if jijjiiranii ol deemuu jiran gara bilisi kana kanatti. Sanduuqa waan dabaree egaa akka haaromatti jaaramuu qabna. Jaalalacha wajjin, nageenya wajjin, abbootii amantiilee kabajinee abbootii sirna abbaa gadaalee kabajinee tanatti ነገ ወል ዱፍኔ ሀወጅን ማሪ ያኑ ጀነ tanatti wal ዱፍኔ እቹ ሁሉ ነገር መሆን ያለበት በምክክር በውይይት መሆን አለበት። ዋንቲ ሁንዲ ta'uu kan qabu mariidhaan wanti mariidhaan ta'e hunda keenya waliin nu galchisiisa waan ta'eef wal waraansaan bu'aan argamu hin jiru. Wal waraansaan tokkummaa keenyatu adda fagaata. Kun immoo guddina biyya keenyaatiif gaariin ta'u biyyoota mariidhaan milkaa'anillee laaluu qabna. Muuxannoo isaanii qooddachuu qabna.